Hello maatiiwwan qubee akkaadaamii akkam jirtu yoo yaa babaaroo isiniin jenna. Ani barsiisaa Geetuuti. Boqonnaa tokkoffaa paartii sadaffaa irraa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaafuu nu hordofa yaada keessa waan barbaannuuf share comment akkasiin nu gootan gamanumaan isin affeerra. Today we are going to learn about early cultural development as well as the emergency of the state is what we are going to deal in our today class. So when I write about early cultural development from the primitive age to the complex social organization, even how the complex social organization try to develop their own civilization from savagery to civilization era. The other issue is about the emergency of the states. So from the lowest social organization to the complex status is what we are going to learn in our today class. So when I trace back to the early cultural development, the first stage of human civilization during the prehistoric period was by making it from the stones. So scholars named this human first technology advanced the stone ages. So as you try to view from the picture or what you call the flagstone, how the human society try to develop their own technology from the stone. So this implies that during early the time the society try to develop their own civilization from the stones, also what we call it is the early development. Kanaafuu early development gaafa kaafnu qarummaan jalqabaa hawaasni bara prehistorical period kana meeshaalee dhagaarraa tolfachuudhaani qarooma jalqabaa achirraa akkasaan jalqaban nutti agarsiisaa jechuudha. Kanaafi qaroominni jalqabaa kuni try to develop from making stone tools is what we call the early cultural development of the societies. Sanifi gaafa waan kana kaasnu it began roughly around 2.5 million years ago and ended in some part of the world around 5,000 years ago. So stone tools and weapons making by chipping one stone against another, and tools and the weapons using the behavior had profound effect on human evolution. Kanaafuu kunniin early cultural development kuni kan inni jalqabe naannoo waggaa miliyoona 2.5 durarraa kaasee bakkeewwan garaagaraatti immoo yeroowwan garaagaraatti akka inni xumurame arginaa jechuudha. Kuni yeroo wal fakkaataa keessaa early cultural development kun indirta yoo ta'u taane in some part of the world it was ended around 5,000 years ago is how the development of early society was progressed from the lowest stage or what you call from the savagery to the civilization era is what you should understand under this subtopic. So stone tools and the weapons kana gaafa hojjetan yookiin meeshaalee dhagaarraa develop ta'an kana hawaasni barsan keessa jiraatu haala suura kanarratti argitaniin dhagaa tokko dhagaa kan biraatti walitti buusaniiti meeshaalee kan waraanaafis ooluu danda'u kan mana keessatti itti fayyadamuus danda'an kana develop gochuu calqabani jechuudha. Kanaafi early cultural development kun hawaasni bifa kanaan asirraa ka'aniiti qaroomina jalqabaatiif bu'uura teknoolojii ammayyaa hammaatiif kan galaa kaahan yookiin kan kallattii agarsiisan ta'uusaas keessatti waan nuti hubachuu dandeenyu ta'uudha jechuudha. Kanaaf qaroominni ilma namaa kuni durdur bara meeshaa dhagaarraa hojjechuurraa calqabaniiti hamma qaroominni addunyaa sadarkaa ammaa irra geessetti akka ishiin geessu kan taasise qabxiilee kana ta'uusaa as keessatti hubannaa jechuudha. So based upon the type of the tools and the tool making technique, archaeologists commonly divided the Stone Age into 3 stages. These are the Paleolithic or what you call the Old Stone Ages, Mesolithic or Middle Stone Ages, and Neolithic or New Stone Ages. How the archaeologists try to classify the Stone Ages based upon the type of the tools and the tool makings. Kanaafuu gosa meeshaan sun ittiin hojjetamu yookiin akaakuu toolsota sanaatii fi haalli toolsiin sun ittiin hojjetamu irra dhaabbataniiti archaeologistoonni bara dhagaa kana bakkeewwan gurguddoo sadiitti qoqqoodu
jechuudha. Inni tokkoffaan Old Stone Age yookiin bara dhagaa isa durii, inni lammaffaan immoo bara dhagaa giddu galeessaa kan nuti jennuu fi inni sadaffaan yookaan inni xumuraa bara dhagaa isa haaraa, inni kun immoo bara Neolithic Revolution nuti jennu kanadha jechuudha. Kanaafuu according to the archaeological classification based upon the tools and the tool makings, they try to divide the Stone Ages into three stages. Therefore, when we trace back to the concept of Paleolithic age or the oldest Stone Age, it is the longest ages. In this time, the society were passed or lived long period of time, and this time was covered from 11,000 years ago, or what you call around 1000 BC. Kanafu barri kun naannoo waggaa 11,000 dura yookiin dhaloota Kiristoosiin dura naannoo waggaa 9,000 cover kan godhu ta'uu isaati jechuudha barri Paleolithic kun yookiin oldest Stone Age kuni. So in this time early human being began to use a language. Hawaasni yeroo sana keessatti afaanitti fayyadamu yookiin communicationii gaarii akka inni qabaatu godhamaa tureera jechuudha. Kanaafuu they try to develop the communication skill and they have the ability to communicate with one another while they were lived in the cave. Kanaaf amma fedhillee hawaasni yeroo sana keessatti haalli jiruu jireenya isaa hamtuu yookiin jireenya baay'ee mijattuu ta'uu baattu iyyuu afaan itti fayyadaman qabaachuu danda'uu isaaniitii fi meeshaa dhagaadhumarra weaponota garaagaraa develop godhachuu danda'uu isaaniiti jechuudha. So during the Paleolithic age, the society learned to make a weapon, which means they made the first crude stone tools known and the axes developed during the Paleolithic age, or what you call the oldest Stone Ages. So during this time, the peoples were lived in the caves, which means as you try to view on the diagram below, or what you call in the picture below, the society were lived in different caves, and they moved here and there. Simply, they were the hunters and the gatherers during the Paleolithic ages. So, bara kana keessa hawaasni holqa keessa yeroo jiraachaa turedha malee yeroo san keessatti akka ammaa jiruun ilma namaa salphoo taatee namni mana ijaarratee bara keessa jiraatu hin turre jechuudha. Kanaaf haalli hawaasni itti jiraachaa ture haala baay'ee mijataa hin taane ta'uu isaas keessatti argina jechuudha. So during the old Stone Age, society were lived in small groups and cooperating hunting and fishing. So they sew clothes of animal skin, paint a picture on the cave wall. There was a sex-age labor division with able-bodied males as the hunter of fauna, while the children and the females were as the gatherer of floras. Kanafu bara oldest Stone Age kana keessatti hawaasni tuuta xiqqaadhaan yookiin gurmuuti xiqqaadhaan akka isaan jiraatanidha jechuudha. Kaayyoon gurmuu kana isaan hundeessaniyyuu matumti isaa akka huntingiidhaaf yookiin fishingiidhaaf isaaniif mijattuudhaaf qofadha malee purposefully sedentary of way of life was not begun during the old Stone Ages. So inni kan bira they try to sew clothes of animal skin, which means gogaa bineensaarraa huccuu waan isaaniif ta'u hodhataniiti qaama isaaniitti uffatanii jiru jechuudha akka asirratti mul'atuuf yaalutti. Kanaaf waanni kuni tarii hunting fishing keessatti qooda gaarii akka isaanii taphatudha jechuudha. Maaliif uffanni kunii fi bineensonni kunniin wal fakkaatu bifa kanaatiin sometimes it is compatible to hunting different animals. The other point is where labor division itti jira jechuudha. Akkaataa kanaatiin dipaartimentii hojii mataa isaanii qabu jechuudha. Dhiirri dipaartimentii hojjetu qaba, dubartoonni dipaartimentii hojjetu qaba, daa'imman akkasumatti qooda mataa isaanii qabu jechuudha. Kanaafuu gahee mataa isaanii akka isaan qabanidha jechuudha bara kana keessatti. Kanaaf gaafa waa'ee dhiirotaa kaasnu dhiironni humnaan hirree jabaa waan qabaniif yookiin humna guddaa qabu jedhamee waanta yaadamuu fi yeroo sana keessatti adamoo deemanii bineensa ajjeesanii qurxummii adamsanii baratti qabanii itti fayyadamaa turan ta'uu isaaniiti jechuudha. Inni kan biraa daa'immanii fi dubartoonni immoo ija biqiltootaa bosona keessa deemaniiti akka bifa kanaatitti they try to gather the floras and supply mataa isaaniitiif akka itti fayyadamuu danda'aniif baratti godhamaa ture jechuudha. Kanaaf barri kuni bara old Stone Age yookaan immoo Paleolithic age jechuun nuti
dandeenyu ta'uusaa nutti agarsiisa. Kan bira the Mesolithic or the Middle Stone Age. This age source covered the range between 11,000 to 10,000 before present. So the Mesolithic Stone Age was simply the transitional period, what we call between Paleolithic age to the Neolithic age. So human being made the first pottery during this period. First pottery yeroo kana keessatti develop gochuu akka isaan danda'anidha jechuudha. Kanaafuu barri kun bara ce'umsaati jechuudha. Akka transitional period itti yeroo ilaalamudha jechuudha. Kuni Mesolithic age bara nuti jechuun dandeenyudha jechuudha. So barri kuni dhaloota Kiristoosiin dura bara 900 irraa kaasee amma bara 1800 irraa kaasee amma 1800 it was considered as the Mesolithic age or what you call Middle Stone Age jechuun bara dandeenyu ta'uusaa as keessatti hubannaa jechuudha. Kan biraa the Neolithic Revolution or New Stone Age kan nuti jennu jechuudha. So this period was started from 8,000 BC and it was lasted to 4,000 BC before Christ. So the Great Revolution takes place during the Neolithic Revolution. This was the time where the society developed different achievements and different civilizations. So in this time they did different progresses. Kanaafuu yeroo kana keessatti progresii gurguddaa baratti agarsiisaa turan ta'uu isaaniiti jechuudha. Kanaaf revolutionii gurguddaa akka isaan geggeessaa turan jireenya isaanii keessatti qabsoo olaanaa jijjiirama jireenyaa fiduu keessatti wanta gurguddoo baritti dhufaa ture kuni bara Neolithic Revolutionii jechuun dandeenya jechuudha. Kanaaf the prerequisite for civilization led during these ages we can say. Kanaaf prerequisitiin guddaan civilizationidhaaf yookiin akka benchmarkitti itti fayyadamuu danda'ame kuni barri kuni akka prerequisite ilaalama jechuudha. Kun bara Neolithic Revolutionii kana keessa it was considered as a prerequisite for today's civilization we can say that. So during the Neolithic Revolution the human being transferred from mobile to sedentary way of life. Kanaaf bara Paleolithic keessatti hawaasni adamoodhaaf bakka tokko bakka biraatti, biyya tokko gara biyya biraatti, holqa tokko gara holqa biraatti, bosona tokko irraa gara bosona biraatti sochii geggeessaniiti yookaan mobile godhu jechuudha. Kun bara Paleolithic yennaa ta'u bara Neolithic Revolutionii kana keessatti sedentary way of life tu jira jechuudha. Kanaaf hawaasni toora tokkotti safaree jiraachuu baratti calqabedha jechuudha. So this was the radical shift involving change from hunting and the gathering to the domestication of plants and animals. Kanaaf adamoo lakkisanii barsan keessa adamsuun hin jiru, holqarra deemuun hin jiru, galaanarra deemuun hin jiru. They try to domesticate different plants. Biqiloota garaagaraa madaqsuun baratti jalqabame, bineensota garaagaraa madaqsuun baratti jalqabame. Kanaafuu hawaasni holqa san keessaa baheeti bara kana keessatti sedentary way of life yeroo itti geggeessuu jalqabanidha jechuudha. Kanaaf biqiloota garaagaraa develop godhanii bineensota beelladoota garaagaraa domesticated godhaniiti. Haala kanaatiin barri itti jiraatame kun the great radical shift or what we call the great revolution that human being did a great role for their own development was the time of Neolithic Revolution we can say. So in the time of Neolithic Revolution they try to construct the stone house. Kanaafuu mana dhagaarraa ijaaruu jalqabanii jechuudha. Build gochuu baratti jalqaban kuni bara Neolithic Revolutionii kana keessa jechuudha. Manneen amantaa garaagaraallee yeroo san keessatti or what we call the religious house and the granaries were constructed. New and better tools like hoes, yokes and well appeared even the use of animal for farming purpose was started during this time. Kanaaf farming purpose idaafi animali fayyadamanii yookaan beelladoota fayyadamanii qonnaaf akka isaanii mijatutti baratti gochuu danda'an. Meeshaalee qonnaaf isaaniif ta'u akka ho'i yookaan makochkocha darbees immoo beelladoota kanarra kaanii waan isaan ittiin qotuuf isaanii mijatu qambara kan nuti jennuun kan baratti develop gochuu danda'an, manneen sagadaa baratti ijaarrachuu danda'an. Darbees mana ofii isaanii keessa jiraatan iyyuu sadarkaa dhagaatti ijaaruurra baratti gahame ta'uu isaati jechuudha. Kuni bara Neolithic Revolutionii ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf agricultural development kana gaafa laallu hawaasni primitive irraa kaasee hamma sadarkaa progressii guddaa kanatti baratti ceesisan ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf civilizationiin calqaba making tool dhagaa irraa kaaseeti
hamma qaroomina hamma bara nuti iron age keessa jirru kanaatti sadarkaa deeme ta'uusaa kan nutti agarsiisu jechuudha. Kanaaf gara iraniitti darbuudhaaf immoo akka prerequisite guddaatti barri nu tajaajiluu danda'u kuni bara Neolithic Revolutionii ta'uusaa akkasiin hubattan gamanumaan kaasuuf jechuudha. Kan bira the place and the archaeological site for the Neolithic Revolution. It is believed that the Neolithic age or the domestication of plants and animals took place in the part of Ethiopia at about 7,000 years ago. Naannoo bara kuma torban duratti Neolithically aging kun yookaan immoo domestication of plants and animals akka biyya Itoophiyaa kana keessatti jalqabe jechuudha. Akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya jechuudha. The domesticated plants, we can take teef, we can take dagusa, we can take insect. These all domesticated plants and animals was initiated in Ethiopia before 7,000 years ago. Kanaafuu xaafii, dagusa, nuugi, warqee yookaan immoo insect kan nuti jennu kunniin biyya kana keessatti naannoo waggaa kuma torbaan duratti akka inni domesticated ta'uu danda'e yookiin madafkamuu akka inni danda'e as keessatti hubannaa jechuudha. Kuni qabsoo jireenyi ilmi namaa baroota saavee jarii sana irraa kaasee amma sadarkaa kanaatti gahuu ta'uusaa kan nuti sirriitti hubachuu dandeenyu ta'uusaa waan nuti as keessatti arginu ta'uusaati jechuudha. Kanaaf archaeological site of domestication of plants and animals in Ethiopia where as embodiment we can raise Tigray around Budura, we can raise in Wallo, Lalibala, in Hararge, Laga Oda near Churchill, in Eastern Shawa, in Eastern Shawa, Matahara near Lake Basaka was what the area that was considered as the archaeological site that archaeologists shows to us as different plants and animals were domesticated in Ethiopian parties or different regions at different time. Kanaafuu yeroo garaagaraatti bakkeewwan garaagaraatti arkeolojistoonni kun wanta kana qoratanii baasuu danda'anii jiru jechuudha. Kanaaf arkeological site biyya Itoophiyaa keessaa akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya jechuudha. Naannoo Tigraay kana keessatti Tigraay keessaa immoo bakka gobbuu duraatti domestication of plants and animals akka inni ture. Walloo keessaa naannoo Laallibalaatti akka waan kun ture. Naannoo Oromiyaa keessaa Harargee lafa laga Odaa nuti jennu keessattuu Charcharitti lafa dhiyaatu kana keessatti domestication of plants and animals akka isaan turan. Kan biraa Shawaa Bahaa keessa naannoo uummata haaraa kanatti hara Basaqaa keessatti domestication of plants and animals akka inni ture sirriitti arginaa jechuudha. Kun maal nutti agarsiisa? Domestication of plants and animals waggaa 7,000 dura biyya Itoophiyaa kana keessatti akka inni ture arguu dandeenya jechuudha. Kanaaf gaafa waa'ee domestication archaeological site kanneen kaasnu biyya Itoophiyaa qofatti osoo hin taane the major archaeological site for the domestication of plants and animals in the rest of the world were found. As embodiment, the Palestine and the Mesopotamia, Near East, what we call the domestication of plants and animals was not initiated in Ethiopia, so it was started in Near East as well as in the Far East. And the other one is the Nile Valley in the Egypt, Gange Valley in China, Indus Valley in India, as well as the part of tropical Africa and America was considered as the major archaeological site that try to domesticate plants and animals in early development of human society. Kanafi biyya Itoophiyaatiin alatti biyya Near East Far East kanneen keessatti bakkeewwan garaagaraatti domestication of plants and animals akka geggeeffame. Fakkeenyaaf Palestine kaasuu dandeenya, Mesopotamia kaasuu dandeenya. Naannoo laga Naayilitti waan biyya Egyptii kana kaasuu dandeenya. Kan China kaasuu dandeenya, Gange Valley yookiin Yellow River kan nuti jechuu ni dandeenyu. Inni kan biraa India kaasuu dandeenya, naannoo Indus Valleytti qaroomina gurguddoo domestication akka isaan geggeessuu calqaban jechuudha. Ameerikaa fi Afrikaas kaasuu dandeenya jechuudha. Kun maal nutti agarsiisa? Bara durdurii qaroominni naannoo Vaalliitti akka inni calqabe argina jechuudha. Sababoonni waan kun ta'uu danda'uu fi eeriyaa kana keessatti accessibility guddaatu jira jechuudha. Bineensa adamsuufis mijataadha. Biqiloonni naannoo sanaatti biqiluufis bishaan waan jiruuf bishaan gahaatu jira. Kan biraa fertility gaarii irraa argachuu dandeenya jechuudha. Fertility'n gaariin jira sababa lolaan toora sanatti biyyeewwan garaagaraa hoofee deemuu fi we can get a different fertile soil in the area. So kanaaf biyya garaagaraatti yeroo garaagaraatti domestication of plants and animals akka inni calqabamedha jechuudha. Kun yeroo Neolithic Revolutionii keessatti revolutionii guddaa ilmi namaa jireenya isaa keessatti galmeessaa ture keessaa isa ijoof isa guddaa ta'uusaa akka hubatamuufi jechuudha. The other point what we are going to learn in our today class was the emergency of the state.
So before I proceed to how the state was emerged, it is very crucial if you understand the concept of the states. So states means nothing. It is a politically organized body of a people occupying a defined territory within an organized, legitimate government and free from all form of external control to exercise its sovereignty within its area of the rule. Kanafi state jechuun maal jechuun akka ta'e sirriitti hubachuu barbaachisa jechuudha. Kanaaf it is a politically organized body of people. Hawaasa bifa siyaasaatiin toor tokkotti gurmaa'e. Hawaasni gurmaa'e sun immoo daangaa mataa isaatii kan qabu. Mootummaa sirnaawaa yookiin mootummaa sirrii ta'e kan qabu. Mootummaa yookiin hawaasni sun immoo freedom yookiin walabummaa yookiin bilisummaa mataa isaanii kan qabu. Daangaa isaanii kabachiifachuu kan danda'an kunniin state jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf early states were emerged within human society, maintained an organized existence in the form of families, clans and tribes. Kanafi stating kunniin eessarraa calqabaa wanti jedhu sun hubatamuu danda'uu qaba jechuudha. Kanaaf social organization xiqqaarraa yookiin gurmuu hawaasaa xiqqaarraa maatii tokkorraa gosa tokkorraa balbala tokkorraa ka'eeti complex social organization kun adeemsa keessa akka inni dhufe argina jechuudha. Kanafi the earliest known state in the world emerged around 6,000 years ago. The process of the state's formation almost certainly different in different society. Kanaafuu akkaataa mootonni garaagaraa ittiin foormii ta'an kun wal fakkaataa miti jechuudha. Bakkeewwan garaagaraatti hawaasa garaagaraa keessatti yeroo garaagaraa keessatti foormii ta'e jechuudha. Akkaataa mootonni yeroo garaagaraatti foormii ta'an kun illee haala wal fakkaataa miti jechuudha. Kuni eessarraa ka'e jennee gaafa laallu maatii tokkorraa yookiin gosa tokkorraa sana booda garee guddaa uumaniiti state mataa isaanii yookiin mootii mataa isaanii foormii gochuu akka isaan danda'an as keessatti hubannaa jechuudha. Kanaaf akkaataa kamiitiin mootonni kunniin foormii ta'uu danda'u wanta jedhu gaafa kaasnu there is a different theory how the states was emerged. Especially there are different theory about the emergence of the ancient state. As embodiment, the religious theory, the world leadership theory, the trade theory, the irrigation or the agricultural theory, or what we call the despotism theory was different important factor for the formation of early states. Kanaafuu theoronni kunniin akkaataa garaagaraatti yookiin bakkeewwan garaagaraatti akkaataa kamiin mootoliin durii foormii akka isaan ta'an wanta nutti agarsiisudha jechuudha. So let us see one by one. The religious theory, it was one of the important factor for the emergence of the state in antiquity. Bara durii kana keessatti gahee olaanaa taphataa tureera jechuudha religiyeesiin kuni. So the religious gives some feeling of security in the ancient world where humankind was exposed to famine, war, disease, natural disaster. It was able to be lived to secure the fertility of crops, animals, women. So trust who mediated between the goddess and humankind were an important in the time. So it is possible to assume that they were combined the religious power within the political faction and ultimately becomes a king whose the authority was based on the religion. So king were considered as the representative of what? The representative of God on the earth in this time. So this was what we call the divine right theory. Kanafi gama religious theory wal qabsiisnee gaafa laallu durdurii irratti wanti asitti hubatamu hawaasni yookaan abbootiin amantaa nageenya hawaasaa keessatti akka isaan qooda qabanitti ilaalama jechuudha. Kanaaf nageenya hawaasummaa gaafa jennu gaafa bara beela yeroo beelli hawaasa keessa seene yeroo rakkoof gadadoon hawaasa keessa seene yeroo waraansi dhufe bara warwaraansaa yoodhaa fagootti keessaa alatti warwaraansi gaafa geggeeffamu gaafa dhukkubni bakkeewwan garaagaraatti namaa fi bineensa beelladoota manneenii haalota garaagaraatiin hiraarsu gaafa natural disaster gaafa jennu gaafa dacheen romitu gaafa jijjiiramni qilleensaa dhufu haalota kanneen kana keessatti nageenya hawaasaa keessatti religious leaderiin qooda olaanaa qabu jedhamee ilaalama jechuudha. Kanaaf yeroo san keessatti maal kadhatu nagayaaf kadhatu jechuudha. Hormaataaf kadhatu jechuudha. Namaa sa'aan horuuf kadhatu jechuudha. Dubartiin akka ishiin nagaan deessuuf kadhatu jechuudha. Kun immoo maal agarsiisa? Pirastoonni kun hariiroo guddaa waaqa wajjin kominikeetii godhanii waaqa namaa kadhatanii akka hawaasni bifa gaariitti dhufu kan agarsiisu ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf abbootiin mana amantaa kun hangoo mana amantaa kana hojii siyaasaa wajjin walitti itichuudhaan hangoo siyaasaa hangoo amantaa jabaa tokko uumu jechuudha. Hooggansi amantaa kunniin
deemee isteetii mataa isaatii yookiin mootii mataa isaatii akka inni uummatu godha jechuudha. Yeroo kana keessatti followaroota gurguddoo godhataniiti the divine right theory formed godhu jechuudha. Kana jechuun akka bakka buutee waaqaa biyya lafaa irratti yookiin mootii isteetii jabaa ta'e tokkotti warra waaqarraa ta'aniiti yookiin ergamaa waaqarraa ergame ta'e akkaataa kanaatiin isteetii lead yeroo itti godhamu ta'uusaa waan nuti hubannutu jira jechuudha as keessatti. Inni kan biraa world leadership theory was another factor in the emergence of the kingship in the ancient time. With the frequent existence of feuds and bloody wars, the permanent leaders would be needed. So a successful permanent world leader would gain loyal followers and emerge as a king. Kanaaf hoogganaa waraanaati jechuudha. Hoogganaa waraanaasi mootummaa mataa isaatii carraa itti uummatuu qabutu jira jechuudha bara durii gaafa kaafnu. Kana jechuun lafa waraanni jirutti lafa dhangala'uun dhiigaa sababoota garaagaraati sababa siyaasaatiif ta'uu danda'a, sababa eelaatiif ta'uu danda'a, sababa bishaaniitiif ta'uu danda'a, sababa marraatiif ta'uu danda'a, sababa daangaatiif ta'uu danda'a. Sana booda eeraa waraanni jiru kanatti hoogganaa dhaabbataa waraana sanii hundeessuun dirqama waan ta'eef toora sanatti erga hundaa'e booda hoogganaan dhaabbataa kuni hordoftoota gurguddoo yookiin qaamolee amanamoo baay'ee of jala hiriirseeti sanaan booda eeriyaa sanatti humna isaa yookiin diinagdee isaa erga jabeeffatee booda mootii jabaatee toora sanatti carraan ittiin foormi ta'u jira jechuudha. Kuni it is one of the factor that led for the formation of the early states was world leadership theory. The third point was the trade theory. It served as a factor for the emergence of the states, which means chief of locality along the trade route could be collect tools on goods to give protection to a merchants and trade routes. In a time such tax might become a regular tribute that would increase the wealth of a chief. It was easy for a wealthy chief to have followers and make his power as a permanent king. As keessatti waan nuti arginu chief of locality tu barbaachisa jechuudha. Naannoo buufata daldalaatti yookiin eeriyaa trade route kanatti hoogganaan locality sana barbaachisaadha. Hoogganaan kun immoo nageenyummaa buufata daldalaa sanaatii fi darbeesi daldaltoota sanaaf protection guddaa kenna yookiin maarchantoota sanaaf protection kenna jechuudha. Gaafa protection sana kennu collection tax collect godha yookiin gibira funaana. Gibirri inni funaane kun adeemsa keessa gara regulariitti dhufa jechuudha. Dhaabbataadhumaan gibira kana funaanu gibira funaanan kanaani hooggansi eeriyaa sana jiru humna jabaa yookiin diinagdee jabaa hundeeffata jechuudha. Akkuma waraana sanaan booda qaamolee jajjaboo of jala hiriirsee hooggansa yookiin waraanota garaagaraa of jalatti develop erga godhee booda kanaan booda mootummaa dhaabbataa eeriyaa sanatti yookiin mootii dhaabbataa eeriyaa sanatti develop gochuu danda'u jechuudha. This is what we call how the early states of emerged during the antiquities. The other point how the states was formed or the theory was regarding to the Oriental despotism theory or the agricultural theory or the irrigational theories. So it is one of the factor for the formation of the states. So a scholar applies this theory regarding with valleys or the river civilization. As embodiment, we can take Egyptian around the Nile River. We can take Mesopotamia around Tigris and Euphrates. We can raise the China civilization around Indus valleys. We can take different civilization that was developed around the valleys. So in such civilization where agriculture depend on a large scale irrigation, a strong state power emerged because a despotic state power was needed to organize a labor for gate irrigation, as well as to get water fluid in the areas. Kanaaf area kana keessatti waan nuti arginu agricultural theory dhaan wal qabsiisnee isteetiin akkamitti foormii ta'aa qabdi jedhudha jechuudha. Kun yeroo baay'ee qaroomina naannoo laggeeniitiin wal qabatu wajjin uumama jechuudha mootummaan akka kanaa. Kuni fakkeenyaaf waan Ijipshaanotaa yookiin qaroomina Ijipshaanotaa naannoo laga Naayilitti kan yookaas qaroomina Mesopotaamii yookiin Sumeeriyaanota durii naannoo laggeen Tigris fi Euphrates gidduutti develop ta'an yookaas kan biraa kan Chaayinaas kaasuu dandeenya, kan Indiyaas kaasuu dandeenya. Indus Vaaliitti eeriyaa kanatti gaafa irrigeeshinii yookiin immoo civilizationii developed godhanii eeriyaan kun akkamitti tajaajila jennee gaafa kaasnu naannoo toora qaroominni kun godhamutti yookiin irrigeeshiniitu barbaachisa jechuudha. Jallisiidhaa fi maaltu barbaachisa? Humna namaatu barbaachisa jechuudha. Humna namaa kana sirriitti barbaachisa. Kanaaf maal godhama? Orgaanaayizd gochuu barbaachisa jechuudha. Orgaanaayizd gochuudhaaf darbees immoo
filuudii bishaanii kana yookaan immoo bishaan kana sirriitti kontirool gochuudhaaf dispoositikii barbaachisa jechuudha. Mootummaa abbaa hirreetu barbaachisa jechuudha. Akkaataa kanaatiin mootiin abbaa hirree foormii ta'uu danda'a jechuudha. Durirraa kaaseeti kun maal nutti agarsiisa? How the early states was formed by the agriculturalist or what we call by oriental depositing theories, what we call how the earliest states was formed. So in terms of their features, early states of the world come into existence primarily as a result of the development of agriculture. Early state onni kunniini bu'aa agricultureiti yookiin qonna irratti kan hundaa'edha jechuudha. Asirraa akka inni calqabame argina jechuudha. This was because it was only agriculture that could provide irregular surplus foods to the farmers, to the supporter of other class, to different officials, to different soldiers. Due to this factor, early states was primarily resulted or raised from the development of the agriculture. So the state in the antiquity had a population with a division into class and with the specialized skills such as craftsmen, soldiers and officials. Kanaafi feature isaaniitti wal bira qabsiisnee gaafa laallu early stateonni kunniin jalqabuma irratti akka calqabbiitti kan isaan gargaaru yookiin stateonni kun akka isaan formal ta'ani from small family or clan to tribes asirraa ka'anii gama complex social organization akka isaan dhufanii waan ta'an mijeessee qonnadha jechuudha. Qonni kun maal kenna? Surplusii kenna jechuudha. Eenyuu fi qonnaan bultootaaf dhiyeessi nyaataa kan isaan argatan asirratti jechuudha. Too civilization sadarkaa gaarii irra hin gahin jechuudha. Kanaaf hojjettoota mootummaa garaagaraatiif, social organization garaagaraatiif, loltoota mootummaatiif haala kana kan mijeessu kanadha jechuudha. Haa ta'uutii garuu early statein kunniin divisionii qabu jechuudha. Kanaaf hierarchiitu jira jechuudha. Different classify godhu akkaataa silaasaan dandeettii specialized ittiin godhan. Craftsmen akka craftsmen, soldier akka soldier, nobilsota akka nobilsotaatti, officialsota akka officialaatti, artifactota darbees immoo warreen looyeroota akkaataa silaa skill isaaniitti they try to divided into a different classes. Kanaafuu isteetota garaagaraatti qoqqoodaniiti early social statein characteristic isaanii keessaa waan jiru kanadha jechuudha. Kanaafuu hundumtiyyuu divisionii mataa isaatii akka inni qabu argina jechuudha. Durirraa kaasee waan nuti as keessatti hubannu isa kana ta'uu isaatii jechuudha. Therefore, isteetonni durdurii kun ashanti states were different in size, in a power, and a level of civilization, which means the term civilization by itself comes from the Latin word for the citizens as well as from the cities. Kanaafuu jechoota gurguddoo lama citizensii fi city irraa akka inni dhufe arginaa jechuudha. Kun immoo waan nutti agarsiisu in this context the civilized states were states within the cities where there were literacies, where the responsible developed technology by the standard of the time, and the enough wealth was considered as the civilization in early states. So a great monumental architecture must be present in early Ashanti states. So we can raise this kind of states as example the Egyptians as well as the Aksumites. So there would also be developed a religion and secular philosophy like that of the Ashanti Chalanians. Kanafu isteetonni durii kuni saayiziidhaan yookiin bal'ina daangaa isaaniitiin aangoon isaanii sadarkaan qaroomina isaanii wanta garaagaraa qaba jechuudha. Kanaaf jarreen kun yookiin earliest statein kun fiicharii isaanii keessaa inni tokko akka bakka buutee waaqa guddaa lafarra jiraatanitti warreen of ilaalan ta'uu isaanii argina jechuudha. Kanaaf gaafa gama qaroomina isaaniitti ceenu jechi qaroomina jedhu jechoota laatinii lamarraa akka inni dhufe citizensii fi city irraa akka inni dhufe as keessatti argina jechuudha. Sanaaf civilized states were states within the cities akkaataa kanaatiin considered godhamaa jechuudha. State city mataa isaatii yookiin magaalummaa qabu, barnoota gaarii achi keessatti developed godhe, technology kan of keessaa qabu, ijaarsa monumentaalii garaagaraa kan qabu, darbees immoo badhaadhina qabeenyaatiin warra developed ta'anii even amantaadhaan illee akka isaan developed ta'anii fi falaasama garaagaraa akka isaan qaban jedhameeti as keessatti civilized city jedhameeti yeroo san keessatti yookiin civilized states jedhamee ilaalama jechuudha. Kun akkaataa kriteeriyaa tokkotti ilaalama jechuudha. Early cultural state keessatti waan considered godhamu qabxiilee kanneen ta'uu isaaniiti jechuudha. So Ashanti Empire states were seen as a divinely created institution and their emperor were regarded as
the representative of God or latter God on the earth. Sana booddee akka bakka buutee waaqaatti jechuudha. Kanaaf empire isaanii immoo divinely created kan ta'e akka institution tokkotti akka waan inni waaqarraa represent ta'etti kan ilaalamudha jechuudha. Sanaaf the position of the individual in the social hierarchy was determined on the basis of the various position isaanii maatiin isaan keessaa dhalatan kolbaan isaan keessaa dhalatan sanarratti dhaabbatameti divisioning godhama jechuudha. Hierarchy sun akkaataa kanaatiin godhama jechuudha. So it was believed to be God given and those immutable or absolute. Kanaaf waan hin jijjiiramne tokko waan absolute ta'e tokko jedhanii akkaataa sana consider godhu jechuudha. Kanaaf the kings and the emperor and their male descendant in the ancient world considered themselves as elected by God to rule over the rest of the society. Kanaaf mootummaan isaanii ilmaan warra royal family kunniin kuni akka waaqarraa isaan gadi hergamanitti waaqarraa immoo hergamanii lafarratti hawaasa kaan akka isaan hooggananiif akka waan isaan hergeetti warra of laalaa turan ta'uu isaanii as keessatti argina jechuudha. Kuni amala early statein qabu keessaa isa ijoo yookiin isa beekamaa baratamuu qabudha jechuudha. Gabaabumatti state means nothing. It is a political system with centralized government, military forces, civil service, arranged society, literate and illiterate society. So for the existence of a certain society, for the existence of a certain status, it should include population, government, territory, sovereignty and recognition. Kanafu gabaabsinee gaafa waan kana walitti cuunfinu state jechuun political system akka inni ta'e, military force kan of keessaa qabu, civil service kan of keessaa qabu, arranged society kan inni qabu, hawaasa barateef hin baranne kan inni qabu, daangaa mataa isaatii kan qabu ta'uu isaatii jechuudha. Kanaafuu statein tokko jiraachuudhaa fi wantoota gurguddoo afur qabaachuu qaba jechuudha. Tokkoffaa hawaasa qabaachuu qaba, lammaffaa mootummaa seera qabeessa ta'e qabaachuu qaba, sadaffaa daangaa qabaachuu qaba, arfaffaan immoo sovereignty yookiin independence mataa isaatii qabaachuu qaba jechuudha. Kanaafuu wantoonni kun hundumti iyyuu immoo recognition yoo qabaachuu dhabaate gatii waan hin qabneef recognition is also considered as one of the feature of the existence of a certain state. So there is a different theory for the formation of the emergence of the states. That theory may be a theory related to the religion, theory related to the agriculture, or the despotism theory, theory related to the trade, as well as a theory related to world leadership was the main factor for the emergence of early states. Where this is what we have in our today class. Thank you very much. Yaada waa qabaattan share comment akkasii nu gootan isin affeerra. Nagaa keessa jiraadhaa maatii Qubee Akaadaamii yeroo itti aanutti boqonnaa lammaffaa waan qaroominaa waliin ilaallaa jechuudha. Galatooma.